male qaamni akka inni furdatu qabna. Jiruun namatti tolaan asriiko qaamni ofiisaatii furdata. Garuu waan irra danuu jira baay'ee jira rakkina yoo himu. Haadha manaa qabdu ati. Haadha manaa maali ofiiyyuu waan ituun qabaaddenanii qaba. Diyaasbooraa dakkalaalee xaabbasuu hin fuutaa? Hunda maaliitiin itti saroobbatama jetta hunda barbaachisa ofiiyyoo. Laa isii biyya alaa jirtu bar yeroo makannitee silkiin itti haasofta malee waan si bira jirti. Silkii dheeraa immoo haasa'uu hin danda'u kasii. Dayyeellaa jechuun egaa amma beektaa yeroo baay'ees immoo beektaa jaalala kanaan hedduu miidhameera beektaa sababii kana kennuu taane badaa hin amanu fagootti hin jana jennu. Haay jechuun haay. Maal eegga tokko caatiidhaan jijjiirratti jedhanii sutu miidhe malee yoomsi miidhe. Us. Akkasii caatii miti tiisiisatti waa biraa jiraate. Ilaan beektaa amma wallaahi inni dubartiin haasaara waan isaan beeku na aarsa fa'i. Isin sooba jaallattu dhugaan jaallattanu. Madaa qabda mee tanarra jireenya jaalala. Madaan qaba madaa gizee tokko maraadheen fayye jaalalaan. Muudannoo kennu waan dubartiin si goote. Dubartiin wanti siin na goote. Jechuun as jala jiraattee amma haftaamin tokko tagumaa baasuuf teetu faan dhabamtu. Muudannoo kennu. Jirti yoo na nagaatti nageessi viidiyoo gooti. Jaalala keessa baanee miira jaalalaa keessa baanee hudduu fa'i walii hodhanne baafoo gadin bahuu gadin bahini. Waadaa walii gallee asiin waadaa sana fuddeen biyya gale yeroo Sudaanii jiru isin Dubaayin jirti. Gaafan biyya galee jedhu an biyyaaf haaraadha ergan biyyaa bahe waggaa. Nagaa jirtu. Akkam jirtu doktora Asrii tokkoon keessa waa tokko. Fayyaadha dhiigaa akkam? Jirta Habiibii ana. Fayyaa maal lola baadummee turte moo ilkaan asirraa dhaqe? Yaasi ilkaanni sibboo hedduudhumatti ijji namaa ijoolleen durbaa kun narraa mutuutti argan Sudaanii galee. Sudaanii turte duraan? Duraan Sudaaniin ture giseen Sudaanii ture bal ilkaan 32 30 fuudhee gale lama achumatti an buqqifadhe beektaa? Isa kaan immoo biyyuma galeen ituun caatii qaamuu caatii wajjin qurxum jedhee abbaan sanarraa dhume achi buutee. Ufumaan moo? Wallaahi ofumaan harca'ee dhume. Guyyaa takka akkana hin buqqifne. Amma akkamitti foon faa nyaattare waan babbareeda akkamii nyaatta? Foon ilkaan foonii garaa jira jedhan asliikoo. Dunuunfatamee gadhiifama biyya keenyatti foon dheedhii nyaataman jettu. Foon dheedhii kun afaanuma keenyaan barbaree keessa akkana goote ofiin qabbo. Badaa tigiliis hin barbaadu akkama kana itti bichuu irra keenyaan gabbo ilkaan foonicha dhibaara malee. Foonicha dhibaara. Foonicha dhibe malee ilkaan isaan nabamne ilkaan isaa garaa jiraati. Waa tokko abshir kanaan yaaddee argamu malee. Garuu foon kun sila sigaa lama sigaa tuunoo binaal jettu jirri tokko maal beektaa? Garuu barbaaddaa akkamitti? Nu erga waa'ee foon yaaduu dhiibne turreerra buleera. Foonii mana foonii galtee nyaachuutu hin ta'in fuunfattee bahu. Ilaa waciitii waan akkan ol garagalte wayirra kaa'amee dhufa akkitti foora jedhamee. Gaafa dhufu hudduun isaa hudduu mitisi. Gaadii isaa qabu. Gizeeti keessaa biddeenutti akka eeguun akka kitfoo nyaatte baatee birrii koo qabbatte bahu. Maaltu na cinqalee kanaa wajjin shiroo koon albaasuun shiroon immoo guuteedha alhamdulillah. Alhamdulillah. Fayyaaf shiroon jira na wanti biraa tirfiidha. Akkamatti baroo jirta akka soddaan keenya fayyaadha. Fayyaa nagaa. Intalli keenya soddaadha ammasii. Wallahi. Baay'ee hordofnaa waa'ee keessan immoo yoo isin gaafachuu dhiibnes numa guyyaatti hordofna. Intalli keenya akkamitti jirti? Akkamitti wajjin jiru? Waa'ee nageenya keessanii atteenyee gamatti iyyafanna. Intalli keessa fayyaa jirti.
akkati asliikoo. Egaa Amma gaafa biyya galee dhufuu edhaa lafa bunaa naa kennitan hiree soddaadha. Jimmaan dhufuuf. waan barbaadde sii kenninaati kottu malee Jimmaan. Jimmaan akkanitti nama simatu si agarsiifnaan. Suusii bunaa qaban jettu amma bunni Itoophiyaatti qaala'ee kiiloon birii 600-800 naan jedhe warri keenya. Kanaaf achuma warra soddaa dhaqee lafa bunaa fudhachuu naa wayya jedheeti. Abadan kana shakkin bunni bakka hundaayyuu kunoonsin jedha karaa daandii akkana jedhee dhaabbatee jira. Asin jiru akkasii biyya bunni hin jirretti akkasii wuddii gurgurama malee. Asii alhamdulillah bunni rakasa amma bareedduu dhugaaranu maal kunoo karaarra deemne birrii 10 birrii 20 siinii lama gaa gootee deemta asis jira achis jira asis efeen hundi buna. Bareeda baay'ee. Laftiin jira. Laftiin jira. Yoo barbaadde buna isa dhaabatee jirutu ta'in kan dhaabamu chigginyi finne nutu sii naqee deema tarree tabbaata. Akka chigginyi bara. Miira keessa nagaltitee akka tabiraa dabaladhu na godhaa jirta bar. Isiisuma sana intala keenya irratti fuutee beekantu. Hin fuudhin ilaa. Isiidhuma sana nuu jabeessi. Isa chigginyi dhaabu, isa buna sii kennu, nu guyyaa tokkotti keekee waan nu goonu nutu beeka nutti dhiisi. Atumti kottu malti. Tole soddaa akkas taana rakkoo qaba. Takkitti matana waa inni haa baay'isu. Irratti immoo dhiqoo beekte kan biraa ilaalte beekadhu. Iskoortiin yoo ta'u iskoortiidhaaf jalatti ilaallatuun. Nutti dhaga'ama. Kanaaf isiidhuma rabbii wajjin umurii si adeeressu walitti si namiyeessu rabbiin. Amiin. Asii fuudha yoo ka dubbanneef. Amiin. Kaaliya. Kaasin jedhu. Yoo ka dubbanneef. Nagaa qabdatti fayyaadha. Wallahi alhamdulillah waan jedhu kunoo akkanattan jira asliikoo maali. Jaalatoomanuu barana jarraka jaalataa lamii jarraka jawaaree aggaaroo jedhamtu jaratu tiktok irratti naaf naanee aduun beekta. Gidee sana dur waggaa adhaan dura moo maal tureera. Jaraka naawwii jaad jabal. Jaratu naa bitee. Erga jarri naa bitanii immoo kunoo hangaruma sooshaal miidiyaa asirratti tiktok irra jira. Kun immoo viidiyoo ittiin hojjechuuf hin ta'u beektaa qulqullina irra hin qabu. Viidiyoon gadhiisu iyyuu kan ijoolleetiin waraabbadde gadhiisa beektaa achumatti ediitinaa godhame. Fu'aad kun fayyadee ediitii godhee naanii gadhiisa. Kiyya dadhabaadha qodaa guuttachuun immoo ulfaata. Gaafa fiiddee dadhabde siin ta'u bakka tasfaa akka intini kuttee dhiisu akkasitti jirra amma ta'e. Yookaan rakkina haasofne danuu jira. Ani immoo beektaa rakkina haasofne natti hin tolu dhugaa dubbachuuf maaliif hundinuu waanuma hin jiru keessa jiraatan natti fakkaata. Kana keessanii bakka seetuma iyyuu ta'e malee yuutuubis banachuun silaa salphaadha garuu maal uummatatti dhiyeessita. Wanti hojjettu sun immoo dudduubba kee namni cimaan wayii jiraachuun dirqama. Kan si deeggaru maallaqaan isa ta'u qodaa bituudhaan haala mijeessuudhaan ediitii gochuudhaan waraabbiidhaan. Fakkeenyaaf namni tokko fuulduratti bahee gaafa mul'atu dudduubba isaa nama baay'ee jira. Siigalee waan akkasii immoo sana danda'uudhaaf humna hin qabnu. Iyyaada namni waan gaarii tokko nan hojjedhaa uummata kanaaf uummata tokko qabadheen gabbaa jedhee yaada garuu maanni wanti yaada sana akka inni hin milkoomne godhu waa hedduu jira. Tokko qodaa ittiin hojjettu qodaa bifa qulqullinaan wanticha namaa dhiyeessitu sana hawaasaa dhiyeessitu waan hawaasicha madaalu dhiyeessuuf qodaa si barbaachisa. Lammaffaa immoo maallaqaan namni si bira jiraachuun dirqama. Sadaffaa danuu jira waan danuu jira inni kaameeraa qabee hanga gaaraatti sii galee amma kun hundinuu waa barbaada. Kanaaf nu immoo dandeettii isaa hojjechuu akka baannu malee gaafa xiyyeettuuni si. Amma waa tokko itti hima waan natti hin tolle keessaa asliikoo gaa waan ta'e atis nama dhugaa haasa'u jaallatu
Allakkina kana namatti lakkaa'uun jaalladhu. Nama yaade koona hubatu yoo argadde rakkina himachumaan qabdu malee amma maaltu jira beektaa amallee Oromoo akkam beektaa gaafa ati rakkina himattuu fi rakkataa fakkaatu si dheessa. Oromoon rakkina illee jaalatu rakkata illee jaalatu ufiifuu rakkataadha hundumti isaa rakkataadha bar si dheessa. Kanuma ofii isaatii rakkataa yoo ati rakkoo itti himattu si dheessa. Hamma ati dhukkubsattee bakka namni kun du'uu heda gaafa jedhan si jaalata gaafa ati du'atti achi fuula garagalfattee nama hin taatu jedhan si dheessa. Gaafa ati amma akkanumatti maal jettu kokkolfitu osoma ganama faxarin guyyaa waan xiqqoo nyaattee galgala beelaftu yoo ati daalacha kana argu namni si dheessa. Gizee ati lafatti kuftee miqiiqqoon si kuffisee nama bakka ulaagaa namummaa gadhiiftee gara janaazatti achi garagaltu hin jaalatamta. Oromoon amala akkasii qaba beektaa. Soo kana waan ta'eef anamma hin beektaa. Amala nama kennaa kana sirritti beekaa. Amma ati yaaduma akka yaadatitti maal godhuu qabda. Ijoolleen naannawallee warri qaama sitti dhiyaatanii jira nama biyya keessa. Xiqqashoo osoo warruma akka Neemarkuun jira, Nahawiin jira, mucaan eenyu jedhaniin qal'aan tokko maannoo Doktor moo Kabiiroon jira, Abdiin jira. Amma fakkeenyaaf Abdiin fa'aa kaameraa hin qaba, moobaayiliin jira, I think babbareedduma jireen yaada. Wal jalatti si gargaarani osoo har'a Kabiiroo yoo si waraabe, boru Kaalis si waraabe, iftaan Abdiin si waraabe. Ati chaanaalee mataa keetii banattee viidiyoo gidee aayidiyaa mirqaantee si dhufe nama tokkotti siqattee si waraabanii suuta ila yuutuubiin akka tiktaak kanaa namni ganda keetii yookiin fira keetii Ameerikaa Kanaadaa jiraachuu hin barbaachisu. Namni si jaalatu bakka gaarii haftaamii ta'e giiftii bituu hin barbaachisu. Yuutuubiin maal barbaada? Miskiinni biyya keessaas biyya Arabaas viidiyoo keessaan si ilaaluu qofa barbaada. Ati mootu waan namni jaalatu irratti xiyyeeffattee yeroo aayidiyaan si dhufe hojjechuu qofa barbaada si galee. Hordoftootuma horachuu barbaada. Inni kun asliin akkamitti mucaa qal'aa daalacha kana bira dhufe jedhee dhageeffatu kan hin beeknes jira beektaa. Inni kun immootu jarri kun maal arrabsuu wal gayaan jedhee dhufa si galee. Qubna garii ammoo osoo mucaa kana haa gargaarru waan jedhe dheessee yaa namni kenna beektaa. Amma yookiin suuraa kiyyaaf kee galabbatan sadaqaaf dhufan jedhe si galee. Pozitiivii nuti ammallee isteeppii pozitiivii yaaduu keessa hin geenne negatiivii yaadna si galee. Fakkeen amma dhiyoo darbe guyyaa 3 moo 4 dura mucaa tokkoon illee beeku guyyaa 2 qofa argitanirra guyyaa wayii gaafa shurrubbee wallolan argee laa shurrubbeen sun soddaa kenna ture amma intala kenna dhiisee mucaa tokko fuudhee rabbi umrii olaa dheerattu soddaadha isa biratti argee guyyaa lammataa dheengadda isaa amaamaa ofitti dhiyaatee uf ajjeesu malee jedhu mirqaanee arge beektaa. Achuma eenyu maqaan isaa naafi yaaduma maal naafi argee. Amma ani mucaa ani aslan namni akkanumatti nama rarrabeeta yoo baalage ta'e waan fedhe haa ta'u akka fedhe amala isaatti namni hunduu baalage masii galee tokko qajeela nu kenna. Gaasirra galee gadeebi jenneeni ani beellama eegetuma kanama hedduu waadaa seennee fi hiriyoonni kiyyallee baay'ee turan mana keessa sagantaa beellama keessumaa waliin naa barreessinee jalumaa dubbadhee kubbaa ilaalaa jira obsi jedheeni yeroo kubbaan dhume galee. Gizee amma mucaa kana na gargaaru jedhu hin qama hin dhugaa maftuuno namni hunduu mana cufateetu dhuga dhalaanu dhugaa bulti si galee akka waan ta'uufiitti hin dhuyne ijoolleen tokko bakka ittiinuu haa dhugu namni kun jedhee ima gargaaran. Ati warra sitti aaru kana garaa gubi jedhanii mallaqa xiqqoo tokko walii qabee fi akka erganiiftuma godhee bira laa namni kenna hagana waan ati nyaattuuf waan ati dhuyduutuuf hinaafalaan akka ati duutu barbaada akka ati nyaattu hin barbaada. Sinorno mitatabas, sinorno mitqibas, sinorno mitbalab. Namni waan jiraatuuf bar lafa addunyaa kanarra nyaatuuf dhuguuf maal malaayikadha ati nyaatu hin dhuydu. Si galee si aarsa namni kennu beektaa ilaalchi isaanii. Amma beektaa
Amma ani waan kun jedhu ani yeroo baay'ee viidiyoo kee giddeetti ijoollee hojii hojjettu si argaa. Inni tiktookii kuni tiktook irratti namni giiftii sii kennu kun harka namaati waan ta'eef agasmaraa miti. Yoo ka qabu sii kennillee miskiinni jala kana taa'ee sitti hinaafa budaan nyaata hin Ati fufna innaan biyya galeen Suudaanii taa'es viidiyoo hojjetaan ture beektaa. Kan itti kana na qubdii kan jedhu achitti hojjechuu jalqabe. Amma asumaani ji'a tokkoon boodan bilbila argadhee barreesseef gaafan barreessuu babbaagoo jaalalli waggaa 3 moo maal lafatti gatameeru mameera. Khalid YouTube gori ka kubbaa laalaa jirtu kun YouTube gori Khalid Naasir. Ayyee. Gaafan ji'a tokkoon booda silkii wayii mucaan tokko naa kenne naan galee WhatsAppiin barreessuu feerumteetti. Suudaan irraa biyyatti galchitee kaatee ta'uufitti Dubaayitti heerumte. Dubaayitti heerumte isiin sun isii janaati isii sooshaal miidiyaa irraa wal barame. Danuudhaati. Wanti isinirraa hayi keessaan jechuun iyyuu na baqachiisu amma kanaan. Si galee? Qol. Isii kamtu si kan sooshaal miidiyaati. Isii kamtu si gatteeru. Isiin kan sooshaal miidiyaa si Dubaayin jirtu. Ishee. Tokkommoo qaamaan fuudhee waan hin qabu itti urguufadhee Dubaayitti ergachuudhaaf fixee birrii waggaa tokko biyyatti qallabee. Suudaanii kaasee hanga biyyaatti galchee birrii kana lafa manattiin ijaarranna hin galin jedhee jaarsaan kadhachiisee miila si hadha iccitii waggaa meeqaan baasa. Miila siitti kufee lafa bitannee ijaarrannaa jedhee bara lafti birrii 10,000 jettee galte. Galtee waggaa 2 jiraadde Suudaanitti wajjin. Galtee. Ati Suudaanitti waggaa 2 wajjin jiraattee Dubaay ergatte duraan. Dubaayitti erguufan piroosisii fixee waa hundumaa paaspoortiin rukutamee ala ka'u. Isiin Dubaay kan biraati asli. Dubbicha dhagaattaa. Dhagaara Khalid irraa faara malee hafuura baafatar. Ayi. Wallahi dhaggeeffataara. Haata kennan gosoota callise wallahi beeka. Ishiin illee siin jedhe gaalaa. Birrii waan inni itti qabu urgufadhee fixee alan jedhee jedhu. Suudaaniidhuma kakatteena biraa galte sana si biran dhufa malee itti alan. Paaspoortiin baay'isiisee biizaa rukuchiise gaafa duraa miilaan lafa qurqur jedhaa deemte. Asaa kun mina namanu kana amma rakkinni ana asaan beeku yeroo naa ana hariisa mufannoo san duraan isii dharaa qabu irraanfadhee amma birrii liqeeffadhee jalqabe. Asiin Dubaayin naquu wal paaspoortiin dhumee intiniin sun hundi fudhatamee ala kaa'amee dhamu waggaa tokkoon booda ammoo deebi'een si bira dhufaa jette. Maaliif si bira dhufee Suudaanii dhufee eegaltee iyyuu ammallee of keessaa buqqisee hin finne isan of keessaa funaanaara. Hin dhuftuun jedheen kana hunda si dhaggee jedheen achumaan deemiin jedhe. Waa tokkoon kaa'e yooti deebitee dhuftee jette matammaa ennaati keessan si tallaqaa. Kun arraba kooti. Jennaan dhufte obboleessoo aslii qona dhagaattu miti. Dhufte. Diddee jechuudha ammas itti mee sin tallaqaa kaa'eraan. Jennaan ji'aan booda dhuftee natti himne dabarfattee obboleessa bira deemte obboleessa qabdi achi. Paaspoortii sana rukuchiifattee jechuudha. Eenyu baay'isiise farankaa kooti. Muunnoo koo dafqa koo kanaan. Ammas yoona dhagaa jiraatte yoona kana jala jiraatte dafqi koo siin niifeessattu iyyuu. Asumaani jechi koo tokkittiidha sin tallaqaa sana himeeraan. Gaafa ji'aan booda haatisii harmeen isii muskooliinatti godhan. Hin dhufinii dhuftee matammaa keenyaan sin tallaqaan jedheenan. Matammaa gisee ga'e egaa namni namuma Suudaanii qabutti bilbilata miti dhufeeraa na simaddu jedhee. Ashumaani na bira natti bilbiluu dhiiftee obboleessatti bilbilatte irratti. Obboleessis kunoo amma na wajjin jiras. Jennaa asumaani
haati biyyaatti bilbilan waleessatti hin bilbil si bira geessetti jedhani eenyu boonye Asitti lafa kun. jennaas maanii kunoo na biraa baateetti isa bira naqa ittee baateettoo jedhan naamis gaafa ji'aan booda ammas ji'a lamatti tokko Suudaaniin tokko kaartumitti argee bakka hin jiru beeka ana shuftal maratak fil kaartum naan jedhe azzawjatak naan jedhe shaqaal shaayi naan jedhe kezibin jedheen Suudaanii dhufeenatti maalaaf arra warri kee shaayii nagadaatti Suudaaniitti kaartumittan argee naan jedhe achumaan gurbaa tokkotti ergee hin bilbille obboleessattis maaliif jarinatti hin bilbille waan ta'eef garuu akka seeraatti ituu annamummaa yaanne nama biyya tokko galee wajjin jiraatu malee dhageen qabsiisa hunda jaraayyuu sana booda achitti warri guyyaa tokko baatee maatii birayyuu buluu hin dandeessu warri kee shattiin addii kana jabaata warra gasiimarraa qabdaa nikaarraa qabdaa biyyi beeka warra kee ta'utti obboleessi guyyaa tokko bira bulchuu hin danda'u seeratti asumaan gurbatti hiriyaa koon ergetti naannoo nu can jiruuf inni jiru walirraa fagoodha. Gaafa hiriyaan koo dhaqu hin beekti hiriyaa koo sana achi jirti. Achumaan torbiitti qataroon qabame torbii sana guyyuma sanan tallaqee galee bakkaan. Kana tenaan koo irra gisee sanaati waa'ee fuudhaattis hin galle waa'ee jaalala keessan hudduu sii hodhee sii gubadhee sii fandu'aa keessaan naa dubbachuu diddee achirratti qaxxi godhee dhaabeen bakkaan. Hilo sittin bilbiltu? Sittin bilbiltu isiin? Lakkii wal arginee hin beeknu guyyaa sanaan jechi koo tokko sin tallaqaa jedheeraan. Ani achumaanin jecha koo sana gurbaa ergee ittiin gaafatamte birrii irraa qabdaa narraan qabu wajjin dalagattee qabdaa hin qabu kan saatu doomna irreera. Waan biraa hin qabdu waa tokko hin qabnu wal biraa. Akka beekte jennaan gaafa tallaqee galee bakkaan achirratti hin fite. Amma eessa jiru? Eddees hin jirtu maayifan qoraddaa. Suudaanii ta'e Dubaayin ta'e bakka isin jirtu dhugaan beektu? Bakka isin jirtu dhugaadhuma hin beektu? Wallaahi guyyaan nu halkan kun naan bariinaan hin beeku. Takka guyyaa sana bakka achumaanin lafa kaayee waan baase. Jaalala waa hundasiis seenaa keenya laayifii keenya isa dur dabarsine isa bareedduu wajjin jiraanne isa ajaas achumaan achi kaa'een jiruu koosa kana isa qobummaa jalqabee jechuudha. Isii hafa qartee turte kanaan dura baay'ee yeroo si fuutu. Maaliifanii na fakkarre maa haadha manaa kootiiti. Achi booda amma isii hafa qarte nama biraa fakkarteetta? Akka akkam sana boodaan jaalladhee hin beekuan. Isiidhaan duratti jaallatameera isiidhaan ilaal. Jaalalli viidiyoo waraabdanii agadhiifatan viidiyootti hamma gadhiifamtu kun ijoolleen shuutii godhataara jala taa'ee viidiyoo waraabbataara gadhiisanii sheer goonee qaalittii kana biraan geenye. Ati amma si jaallatte nama biraa hin jaallanne takkaa nama biraa hin fuune walitti si deebifnaan. Eenyuun? Isiidhaanii. Ayyaa kara bateedhaan waraabessa. Deekoo inni maattaati. Kuni koo hamma adda waggaa meeqa waggaa shanii mirga isii hiike. Maayini waggaan shanii waggaa 25 booda jaalalli jiraanna. Ittiin argantanaan deekoo lama heerumtee baate. Ati bakka isin jirtu beeku jennee. Miti kaa obboleessi maana wajjin jira. Itti isin jirtu beeku malee. Amma bakka isin jirtu beektu malee waa isii beektaa. An Dubaayii ta'ee Suudaanii ta'ee hin beeku paaspoortii Dubaayii immoo natu baay'isiiseef. Abbaan fedhe dhufee kana jalatti haasa'u birrii kootiin dafqa kootiin. Siigalee? Taphattiinanii fi siin irratti waliin loliisa hin qabnu shakkii biraa hin qabnu sababiidhuma naan bulu nan galaasan irratti na xibii tokko jira dhaga'i. Na dhiiftee galuu irratti. Hammoo dhufu malee gaafa Suudaaniidhaa galtu sana boossee lammata addeebee jikoo laaluudhaan galte kakatte. Jarriin kadhachiisaa tures amma akka tasaa akka carraa ta'e waliin jirra iddoo tokko. Siigalee? Warri jaarsummaa ta'e gisee sana illee galinii lafattiin bitadhaa birrii kanaan jedhu. Kan isis bitintinni jedhee keetis bitintinni jedhee. Anaafisii wajjin safara tokko jirra ammallee. Ammallee naannoo tokko jirra. Galuu isiin diddee galte ijoollummaa isa ta'u maal isa ta'u hin beekuan. Rakkina biraa walirraa hin qabu. Waa'ee wal dhaga'uu dhabuu irratti. Sigalaa miti jechi koo.
Hingalini birrii kana mana jaarrannaa mana barra yeroo sana birrii 10,000 lafti bitama. Dura akkasii dhugaadha. Karaa bachoo booree sana fa'i. Amma inni miliyeena 500,000 minaamin jedhamu. Diddee galtee naan qodaa bitee waa hundayyuu galche. Asirratti wanti beekuu qabdu amma na wajjin teesse birrii na biraa hin qabduti ani takka birrii kana fidee hin beeku. Si gala miti? Yeroo wajjin Suudaanii jirtanu. Takkaan maali? Ana akka yaadutti ana ofii kooti yoo jiquufsaan qabaachitti. Si galeera? Ani supermarketii keessan hojjedha. Galgalam ganama subiisaa 12 naqaa. Ana tumbanee suuqitti ol galaa. Suuqii maakabaa fi suuqichi. Hojii ana tutti hojjedhu yoo anaayyuu quufsaadha si galee. Itun argite footoo koo durii si ergu. Ergi keessa. Ila akkana jedhaan deema abbaa gosa wajjallaasaa. Qaba magaalaa. Isa kana laali jaalladhu malee footoo gisee sana maaf ilaaltaa? Ana tura gaafii baa Habibi. Ana tura gaafii baa antiin jedha namni sin beekne barri. Kulo laa nama durna beekuta jala jira Khalid. Rabbi bakka nu kaayam. Kanaafuu si galeera yeroo sanaan hojii quubsaa waan hin qabuuf birrii siin gaafadhu. Waan hojjetattu haadha miskiina qabdi haadha gargaarratti. Haadha gargaaruu biyyaa baate. Si galeera? Ituu akkanaan jirannu jiruu keenya keessatti akka gaarii jiraataa turre. Waan gaarii. Garuu waa'ee wal dhaga'uu irratti ani amala koo keessatti warra caqacaquun jaalladhusi mana koo keessatti cikichikin jiraachuun jaalladhu. Sanamni wallaayyuu wal caqacaku na aarsa beektaa. Garuu yeroon itti himuu isiin qoosaadha jetti akkumatti qoosaa jettu kana jechuudha. Akkumatti na namanne isiinillee hin qoosaadha abdiinii jetti san nu baattaa ta'u. Waan akkanaan jaalladhu waan akkanaa dhiisii jedhaan. Sana booda gaa kanarratti bakka saaliyaa amma koomintii saasaan harkaa gataattan ijoollee isaa qissaa bareedaa wayii keessatti. Sana booda beektaa gaa waa'ee wal dhaga'itu adda ba'uun keenya loliisa biraa qabaanneetu hin ta'in gabaabumatti waa'ee wal dhaga'uu diduu irratti. An yeroo waa dubbaddu qoosaadha ittisiin. Waa hundummaa matuma siitiin deemti nan galaanii fi nan dhufaa irratti adda baan. An Suudaanii sila hin taa'uu biyya kana jettee kakattee galte. Achii kaatee immoo balleessee raayisa sana biyya galuu kootti na duukaa dhamaateettaa na duukaa ajjaateettaa biyya biraa deemeen si'is haadha kootis kaddama si'is immoo dhamaatii kana keessa baasa paaspoortii naa baay'isiisii jennaan piroosesii Dubaay jalqabde. Piroosesiin sun dhumee paaspoortiin rukutamuudha innaan Suudaanii rukutattee biyya sila kakattee keessaa galte dhufte. Kanarratti xilaaqiin dhufe animmoo sila kakattee deemte annattiin deebitu yoo Dubaayin ta'e malee yoo Suudaanii dhufte sin xallaqaan jedhe. Suudaanii dhuftee naan hiike maalan balleessa. Maaliifan sana booda iyyaafadhaan deebi'e. No, isiin jedhume gaafaate yooti Suudaanii dhufte sin hiika jettu hiikaa barbaadde bar silaa hin dhuftu. Egaa akkasii ijoollee koo gaa waan akkanaa irratti ankoo seenaan jaalala kootis kana sababiin isinis immoo jaartii dabalataan barbaacha dhiises kana jechuudha. Tokko mana hin qabu, hojii hin qabu. Inoora taate abshiri hin dhufaati karaa inni cabsee namatti dhufu hin beekamu. Warri Ani gooyaa jira maaliif nagaa? Qorqorroo wacaara gaan sagalee keessan nagaan jiru ijoollee koo Khalidoo koo. Eerfooniin qabdu? Kan keemoon nagaa irra barakkaa ajaa'ibaatti. Nagaa jirra bar dubbadhu. Yoo rabbi bakka boodee walitti deebina bokkaan gisee caame amma mana ijoollee wayiin jira. Nagaan jiru ani waa tokko. Ayyee bareeda ishee yoo nagaa jiru. Asmii koo. Khalidoo. Yaa Habibi. Bayan deebi'e bakka bokkaan roobaadha bokkaatti beeku.